Viidiyoo yookiin suuraa keessan haala salphaa ta'een bifa amma argaa jirtan kanaan halluu takka bifa dhibba takkatti akkaataa itti jijjiirrattan isin barsiisaa hanga xumuratti nu wajjin ture. Saayyoon kufillee hiyyaadhi qabsatufa. Migarraan tarkaanfatee kaasatti jedhisa. Qabsoo walirraa cittu hamma bilisoomutti yoo mormitti bula. Qabsoo dhiira jalqabe hidda isii gadhaabu. Haala salphaa ta'een viidiyoo yookiin suuraa keessan suuraa barbaaddan yookiin viidiyoo barbaaddan halluu barbaadanitti uffatuma tokko akka jijjiirrachuu itti dandeessan isin barsiisaa hanga xumuratti nu wajjin tura. Jalqaba irratti pilaastoorii keessa ni galtu. Kiinimaasterii jettanii irratti barreessitu. Kiinimaasterii namoonni hedduun ni beeku. Kiinimaasterii irratti jettanii barreessitanii install yoo godhattanii jiraattan akkana isinii fidaa. Yoo install hin godhatin immoo open install godhattanii open jettanii seentu. Salphumatti karaa gabaabaa ta'e jechuudha. Haasawa akka isinitti hin dheeressine haaluma salphaa ta'een akkaataa itti jijjiirrachuu dandeessan isin barsiisaa. Obsaan eegada. Haala kanaan isinii fidaa. Create bakka jettu tanaan itti argama. Create now yeroo tuuxan isii lammaffaa kanarra tuuxan jechuudha. Isii lammaffaan kamii kana jechuudha. Isii lammaffaa kanarra ni tuuxan kanaan isintu. Next jettaniin. Nextiin eessa yoo hojjettan taatee nextiin taana jechuudha. Next jettaniin isintu. Haala kanaan isinii fida. Viidiyoo keessa yookiin suuraa qopheeffatan san barbaadatan jechuudha. Suuraan qopheeffatan sun isa kam inni beektu as keessa ilaallattanii suuraa barbaadan san fudhachuu dandeessu yookiin viidiyoo barbaadan san fudhachuu dandeessu. Anama viidiyoo barbaadu jira ibsaan eegada. Viidiyoo barbaadan san gadi ni buufattu. Viidiyoo kanan barbaade. Viidiyoo maaskii maangee kanan barbaade jechuudha. Haala kanaa yeroo isinii fide laayir bakka jettu kana tuuxan. Laayiriin eessaa mooti. Laayir bakka jettu kana as tuuxanii. Bakka tana tuuxan deebitanii ammas sii tana tuuxanii. Sii lammaffaa. Akkana isinii fida. Ammas deebitaniituma isii kana tuuxanii. Sii qofaa kana tuuxanii. Haala kanaan isinii fida. Yoo haala kanaan isinii fiduu baate bakka tana tuuxaniituma sarchi gootanii barbaadan jechuudha. Isii akkana fakkaattu kan. Akkanatti bakka tana irratti gad tuuxu achi dheeressitanii hanga xumuratti jechuudha. Hanga bakka barbaadanitti viidiyoos ta'ee suuras ta'us jechuudha. Akkanatti saayizii isaa sirreessitan jechuudha. Saayizii isaa akkatti ni sirreeffattu. Yeroo akkatti sirreeffattan irraa baatanii bakka itti ni gootu. Bakka maqasii tanan itti tuttu jechuudha. Nuti isii tanan itti tuttu. Maqasii tanan itti tuttanii. Yeroo achitti tuttan ammas asuma tuttu jechuudha. Isii sadaffaa tanarratti kan tuttanii. Akkasumatti asuma tuqaa deemtan. Bakkuma tana tuqaa deemtan jechuudha. Amma isin waan halluu qayyaraa deemtaniif halluu barbaadanitti waan qayyaraa deemtaniif jechuudha. Kan barbaadan tuttanii. Akkanatti tuqaa deemtanii. Haala kanaan hanga bakka barbaadanitti kana godhaa deemtanii. Amma hanga asitti hin barbaade waan ta'eef asitti viidiyoo kana nan mura. Video mau berbagi ini kan
tuqxanii laallattanii murtan jechuudha. Haala kanaan yeroo kana gootanii irraa baasanii bakka setting jettu kana jalqaba irratti yeroo isinii as tuqxan setting isinii dhufa. Setting kana dhuftu nama bakka tanani gartan jedheeti yaada kiloora bakka jettu tanani tuqxan asitti akka argaanii kiloorni tuqxanii halluu jijjiirrachuudhaaf jechuudha. Amma bakka tanatti wanni isin kan dhuftu tuqxanii fi halluu bifa kamiin jijjiirrattan haala kanaan jechuudha. Haala kanaan halluu isaa isii jijjiirtan jechuudha. Halluu kanatti gootanii jirtan amma raatiitti gootan haala kanaan halluu barbaadanitti tokko ilaala waan si dhibu jechuudha. Isin amma uffatuma tokko uffattee jirti. Yaa nama uffata bifa hedduutti hin qayyaru jira. Kana bifa hedduutti jijjiiru jira. Haala kanaan jijjiirrachaa ooftanii jechuudha. Uffata keessan tokkichuma kana bifa barbaadatti jijjiirrachuu dandeenya. Isiin tuni beeksisa kana mul'isuudhaaf uffata kana gosa 100 takka jijjiirrachuu dandeessi. Garuu isin ammoo haaluma salphaatiin uffatuma tokkicha kana tokkuma mul'iftanii jechuudha. Warri faashinaa uffata faashinaa mul'isuu barbaadnes fakkeenya amma kana akkanuma godhee jijjiiruu danda'a. Haala kanaan sirreessuu dandeessu. Jalqaba hanga xumuratti suutaan jechuudha. Suutaan laaluu dandeessanii anama isinumaaf jecha itti sirreessuuf jira. Halluu barbaadanitti akkatti jijjiirrachaa. Bifa barbaadetti suuta akkatti eeggatti jijjiirrataa jechuudha. Barbaadde karaallee jijjiiruu dandeessa. Haala salphaa ta'een akkanatti jijjiirrattee waan barbaadde gochuu dandeessa jechuudha. ስኑን ከአማዞን.ኮም መርጣችሁ ወደኛ ትልካላችሁ ማለት ነው። በ0944032449 ላይ ቴሌግራም ላይ ሴቭ በማድረግ እቃውን ወይንም ደግሞ ሊንኩን ይልኩልናል። እኛ ደግሞ ያለውን ዋጋ በብርም ይሁን በዶላር ፕራይሱን የምናሳውቆት ይሆናል። የመረጡትን እቃ ከሰባ haala kanaan bifa barbaadetti jijjiirratta jechuudha. Siboota gadi buufatte.